Kanarraan kana fi gaafanii qoqqoon qabee shaadaa fudhadhu yookiin immoo shaadaa qabadhu naasuu biyya jirre kanatti dhagaan baay'een nahe dhugaa dubbachuudhaaf baay'een nahe sababiin isaa yoo gaafa ta'e yaadu sa'aatiin sun sa'aatii wal'aansoo ture naafi sa'aatii wal'aansoo gaafa jedhu yeroo biyyi lafaa fi yeroo dhugaaf somni wal gadhiisu yeroo dhugaaf somni akka itti wal qabee wal gadhiisuuf jedhu ture waan ta'eef sa'aatiin sun seegalee yeroo ifaaf dukkanii wal gadhiisuuf ture waan ta'eef ergasii yaada godha jechuun naasuu guddaa natti dhagaame waan dubbadhu harkaa malee miidiyaa irratti baay'ee naasaa beekuu dandeessa akkasuma illee namoota hedduu dhaabbatee tajaajilaa ture homaan sodaa namaa qaban garuu maaltu jira gaaficha baay'een sodaadha sababiin isaa dukkanaa fi ifatu wal gadhiisaa jira narratti wal lolaa jiru waan ta'eef isa dhumaa walitti nagaadhaan machaa waan ta'eef ifaaf dukkanatu wal harkaan fudhachuudhaaf wal mormaaru waan ta'eef isa dhuma naasuu guddaadhaan sana keessaa ba'ee saboota gaafan galuu jireenya qoratti gammachuu guddaan itti dhagaame milkaa'insa guddaallee ofirratti argee wantoota gaggaarii ofirratti arguu jalqabee boqonnaa qalbii argachuu jalqabee akkasumallee jaalalli namoonni natti agarsiisaa dhufan daran baay'ee dabalaa deeme obboloota hedduu akkan qabu naa galee namoonni hedduun obbolaa koo ta'anii garuu dukkanni wayii akka walirraa nu dhowwaa ture wayii argaa ture ifa sanatti gaafa koo argadhee jaalladheen jiraachaa jira gammachuu guddaan itti gaafachuu barbaadeeni gaafichi garuu naasuu guddaadha. Gaafiin itti aanu akkana jira. Akkuma beekamu gaafummaan yeroo dhufee rakkoo hedduutu irra gaha. Namni kamuyyuu Oromoos yoo ta'e Oromummaa wajjin qabna namaan jedha malee gaafa ati amantaa duraan hordoftuufaa yoo baate namuyyuu sitti garaagaraa albeessitti ta'a jireenya kanaan baasee ni beeka. Oromummaa wajjin qabnaan dhugaadha yoo amantii irraa jijjiirratti simii dhuf deemanii ati rakkoowwan fakkeenyaaf waa hedduutu akkuu dandeenya rakkoo kanarratti immoo jabaatuudhaaf hangam qophiidhaaf doosisaan osirra gahe ni jira. Galatoomi gaaffii gaariidha. Doorsisiin irra ga'e yookiin rakkoon irra ga'e hammamti jechuun hammamti qooda yoo jedhu irra gaariidha. Ibsuudhaafi akkas jechuun hin baay'ata waan akkasiin baay'ata. Irra deddeebi'ee gama maatiitiin gama namoota biraatiin gama namoota amantii. Waggaatti si'a tokko waldaa bahaa dhaquutu si doorsisuu barbaada. Si wajjin wal naasuu wanni jechuun barbaada. Wantoonni akkas akkasii gochuudhaaf hin baay'atu yoo jettee daran hedduu baay'atu. Sababiin isaa addunyaan ati keessaa urgufattee baatee addunyaa gaarii tokko keessaa gaafa galtu ittiin tolu hin jaallatu. Akkuma jechaa ture islaamummaan hinaafamti. Islaamummaa hinaafamti sababiin isaa kennaa rabbii qofa gatii ta'e rabbii qofatu namaa kenna waan ta'eef. Jechuun dandeenya firasaa dhiisee hiriyaasaa umurii kootti qorraa kaasee namoota horachaa dhufe baay'ee isaaniin dhabe. So isa kanaafi murteessuu si gaafata baay'ee murteessuu dandeessu namoota hedduu dhabdaa firoota hedduu dhabdaa hiriyoota hedduu dhabdaa bizineesii irratti baay'ee miidhamtaa sababii isa hojii dhuunfaa gaafa hojjettu namoonni si barbaadan namootuma si fakkaatan gadi ta'ee fi sana irratti wantoonni hedduun ni jira. So isa kanaaf namoonni murteessuu sodaatu sababii isa jireenya mataa isaanii wajjin qabsiisanii ittiin namoonni gadi socho'aniif firummaa wajjin maatii wajjin abbaa haadhaa wajjin hiriyaa wajjin qabsanii amantii gadi socho'aniif namoonni baay'een murtee kana fudhachuu gadi sodaatanii fi namoota baay'eetti ulfaatan. Kanaafuu gara islaamummaatti tarkaanfachuun baay'ee cima. Kanaafuu hinaafama islaamummaan. Sababii kanaatiif namoonni murtee akkasii fudhachuu hin dandeenye islaamummaan kennaa rabbii qofa gatii ta'ee fi namoonni hedduun gama feesbuukiitiin viidiyoo irratti hojjechuudhaan lafarratti kallattii namaan hiriyoota garaagaraatiin nareemuudhaaf natumuudhaaf kallattii garaagaraatiin
wantoonni baay'een ni jiraata. Doorsisi baay'een ni jiraata. Dhaamsi baay'een ni jira. Miseejiidhaan, kallattiidhaan, bilbilaan wantoota garaa garaatiin doorsisi baay'een ni jira. Natti fakkaatu kun bineelda doorsisu kuni nama hundumaa caalaa ta'eef hin sodaadhu. Isallee kan uume anallee kan uume rakkuma isaanii har'a itti maaf karaa isaa irratti bineelda doorsisu gadi ta'eef rabbi harka gadii jiruu fi murtii rabbi kenna. Na bira ga'ee namni natti dubbachuu dadhabee baa jira. Na loluu dhufee maal jechuu dhufee hamaa yaadee dhufee namoonni gaafa nagaadhaan faana dubbisanii fadii manfaatu jira. Wallaahi innaa wantoonni akkasii baay'een baay'atu. Kanaaf garuu nan gammada sababiin isaa Najikan samis sayu necimsa natumsa gara fuulduraatti akkan deemuuf humna naa waan ta'eef mudannoon akkasii baay'een baay'eedha sume akkasii gaafitti akkasumaadha gara fuulduraatti caajata keessa jiraatu akka danda'an sagalee aqannasanii gaafii dhumaatii maaliif gara fuulduraatti mee amantaa kana irratti jabaatuudhaaf murannoo hangamii qabda akkasumas warroota ganaa dhufuu fi warroota dhufee as keessa jiru dhaamsa akkamii qabda gaafiin kiyya kan dhumaa ibsatan. Murannoo akkamii qabda kan jedhuuf dhugaa dubbachuudhaaf namoonni himuu danda'an namatti murra garuu waan keessa ofii abbaa isaa beeka waan ta'eef an dhugaa dubbachuudhaaf qabu murannoo jabaadha. Murannoo gaafa isin jedhu amma lubbuu kennuutti yookiin immoo amma foon koo kun akka foonii intinitti qaxaqqatamuutti dirqama yoo ta'e jechuu barbaade. Amma yoo barbaachisaa ta'e jireenya jiraachaa jiru kana alatti jireenya barbaachisaa hin taane jiraatee amman amantii kana babal'isuu fi fudhadhuutti yookiin immoo amantii kana gama koodhaan amma danda'e lallabutti murannoo akkasii qaba. Jechuun wanti jechuun murtee magaarii qaba dubbachuudhaaf sababiin isaa iyyuu erga gara amantii kanaatti dhufee dhugaan anarratti mul'achaa jiru. Dhugaan anarratti argamaa jiru waan hedduu waan ta'eef gara fuulduraatti wantoota na deemsisantu gara fuulduraatti wantoota na buutantu jira malee wantoonni boodatti na deemsisan hin jiranii. Wantoonni boodatti na deemsisan yaada yoo jiraate bal'iin namaa na kadhachuun namaa xiqqee maal baankee tastaa